إيرم تاني سين إشينكم ينين تالي إيكو إسيني وقامي كاتي إيرم تاني دي سجرة تدلت انت لو ما دلت أبو بلو مال دل انت لو ما جن سنين كلامين هدوم ما تني جرتن برنا فاقان لما دامنتن القلب القدور جت الله هدوتنا خيس جولتنا دستيتنا الله Ashama arkafuune kabajamtoota fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree sinaada qabu an mootii miidiyaadha. Guyyaa har'aa qophii addaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Qophiin kun qophii bashannanaati. Itti bashannantan jedheen abdadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Qophii gabaabduu fi hedduu namatti toltu tan bashannana of keessatti qabdu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turaan affeerraa koo yeroo hundaatiif viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik gochuudhaan eegala gara qophii keenyaattiin isin dabarsa. Nafaana turaa. Qaamee qatti futanii eerumtanii isin. إشينكم ينين تالي Eeko isini waggaamee qatti eerumtanii. وكا أفو Kudha afurii ani badee maal na hoyyaan dhaabadhee hafeewu. Kuda torba tanda itu itu. Kuda torba nan. Dhugaa dubbachuudhaaf mucattiin tun afaan Oromoo waan dubbattu natti hin fakkaatu ture amma dura viidiyoo isii hedduu hordofa TikTok irratti viidiyoo TikTok namoonni muranii gadhiisan ani TikTok hedduun seenu garuu viidiyoo isiin TikTok irratti hojjettullee ni argaa hedduu dinqisiifadhaan jechaadha. YouTube isaa isiin hordofa. YouTube isii irratti viidiyoo isiin daladu viidiyoo hedduu namatti toludha. Viidiyoo xiinxala qabu viidiyoo namni dandeettii qabu namni sammuu qabu hojjetti hedduu natti tolti. Garuu afaan Oromoo dubbachuun dandeettii natti hin fakkaatu. Erga afaan Oromoo akka isiin dubbattu dhagaheen booda hedduu dhugamatti dinqisiifadhe. Nama tuffii sabaaf hin qabne isiin tun saba kamirraallee akka taate wanni beeku tokko hin jiru. Garuu afaan Amaaraa akka dubbattu duwwaan beeka. Garuu namoonni hedduun afaan Oromoo dubbachuu irratti ni qaanfatu. Oromoo yoo ta'anii afaan Oromootiin viidiyoo hojjechuu hedduun namaa ni qaanfatanii saalfata jechaadha. Intalli tun viidiyoo afaan Oromootiin hojjette irratti hedduu itti gammade. Kanaaf irra hedduun kenna warroonni afaan Oromootiin viidiyoo hojjechuu yookaan afaan Oromootuu dubbachuu qaanfannu ni jirtani. Kanarraa akka waa barattaniif viidiyoo kana qabadhee dhufe. Mee viidiyoo itti aanuttiin isin dabarsa nafaana tura. Hedduu akka ajaa'ibaatiitti bashannantan viidiyoolee gaggabaabaa viidiyoo bashannanaa akka ittiin kolfitan isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Mee nafaana tura ammas. Biyya Arabaa kanatti lamma daamintu alqalbil qaduur jettee Allah hudduutana keessa ijoollee tana دستيتنا الله أجت شايف كبتشات سيل كسيف في الديجة شو مال لا ينقون فويت ركون تيسن أفان ربان بيت وانا من التجرون بيت القلب القدور جت الله هدون تيها شبت جت أفان رمض والكبور القدوس مال جد قربان تناكان كوني قربان تنا yeroo darbe torban sadi dura viidiyoon kuni viidiyoon kun TikTok fi gara miidiyaa gara irratti hedduu wanta dubbachiisaa asoosiisaa ta'ee ture. Namoonni hedduun anayyuu kana gaafatan jira. Wal kubuur wal kuduus jechuun maal jechuu afaan Arabaatiin jedhanii kana gaafatan jiru. An afaan Arabaan beeku. Garuu akka hiika kiyyaatti afaan Arabaatiin wal kubuurul kuduus jechuun babbareeddan shamarran biyya Arabaa jechuun fakkaate hin beeku. Garuu hiika isaa isumaaf dhiifna. Garuu akkamitti akka inni itti uumee itti dubbatudha. Gurbaan kalbaan kun jecha deeggaraa bilchiginnaa ture amma bilchiginnaan ofirraa ariitee badhetti kufee bakkuma arge oolaa jedhanii meegaa gara fuulduraatti goofandimii bannee fi qarqaaruun dirqama nurratti maaliifi nama kenna nama ammoo yeroo hedduu wanta garagaraa wanta kolfaa hojjetee nu kofalchiisuudha. Mee viidiyoo itti aanu video itti aanu video mucayo jalqabsiitti isin deebisa afaan Oromoo irratti akkamitti react akka gootu video afaan Oromoo wajjin akkamitti akka isin taphattu isin agarsiisa. Nafaana turaani bashannantan videolee hedduu qaba ammas.
osake shagari rana mabasake warake amalake wanfigo ya osake shagari rana mabasake warake Badaku pararo bejiga karaju pelolani Hilala chaka de milatu narabamti garani Jibakile zirazu figa Munyone bogarsi Ano jibasimbe kulatu Hidirana barsi Mure mure ni jara jiga Akabine sinsene shore Akabine sinsene Hate hate silala jiga Hate hate silala shore Akana ganim begne Farda biraga mada Abba makoti maka Ewan lamne yadahin Runi qaanfatu ni sodaatu maaliif warri miidiyaa dhuunfate warra afaan oromoo kanan jaalanne yeroo ati viidiyoo afaan oromoo kanaan react irratti gootu si arrabsu beetu jalatti komantii fokkisaa komantii duuda namaa cabsu si barreessu si xiqqeessu waan ta'eef namni ni qaanfata arrabasan fa'a sodaata kanaaf muca'oo tana hedduu dinqisiifadhe wanta ofii hojjattutti dantaa takka illee hin qabdu namni waan fedhe haa jedhu hojii ofii ka hojjattu qofa irratti wanta jetti malee haasaa namaa wanti namni namaan jedhu hedduun dhageettu sababni kana taateefis maaliif nama barate nama sadarkaa university keessa dabree wanta jedhu jira even ammallee university keessa jirti graduating goone jechaadha barnoota garagaraa irratti wanta jedhaa jirti jechaadha kanaaf namni dandeettii qabu wanta namni isaan jedhu wanta namoonni garagaraa miidiyaa irratti namaan jedhaniif bakka hin laatu yoo self confidence qabaatte yoo ufitti amanamummaa qabaatte jechaadha mucayoo kana kanaafin jaaladha hedduu ufitti amanamummaa qabdi akka maskiiti akkuma maskiiti intalli tunis jechaadha bareeduma addaas qabdi bareeduma addaa simboo addaa kan rabbi isii badhaase qabdi namoota rabbiin akkanatti uumamaan waa hundaan badhaase bifaan badhaase amalaan badhaase dandeettii addaa kenne argaman kanniin dinqisiifachuun ammoo hedduu barbaachisaadha maaliif rabbinu wanta nama kana bifa garagaraa godhee uumuuf haanu dinqisiifannuuf haanuti uumaa rabbii kana dinqisiifannuuf kanaafin anis akka ajaa'ibaatiitti muca'oo tana dinqisiifadha fooloo godhaanii jajjabeessa nama afaan keessan aadaa keessan isin jabeessu ammoo jabeessuun hedduu barbaachisaadha waan ta'eef salphaa miti namni tokko miidiyaa irratti afaan namaa bayee dubbachuun kabaja guddaa nama saniif qabaachuun barbaachisa bara afaan oromoo reediyoo cabsa miidiyaa garagaraa irratti afaan oromoo hin dubbatamu dhoorgaadha jedhamee sodaatamaa ture san bira dabarree amma afaan oromoo walleen garagaraa walaloon garagaraa namni sabaan oromoo hin taane illee bayee afaan oromoo akka dagaagu mul'atu godhaa jiran kana irratti namoota nu jajjabeessan namoota afaan keenya aadaa keenya walleewwan artiistota keenya fuudhanii sabaaf sablammiin akka dhaga'u godhan kanniin jajjabeessuun hedduu barbaachisaadha akka salphatti ilaaluu hin qabnu jechaadha mee viidiyoo itti aanu dhaggeeffanneeti deebina viidiyoon kun ammoo hedduu na kofalchiise dhugaa dubbachuudha warri shamaraa tarii viidiyoo kana yeroo dhageettan aaruu maltu hin aariin ammoo tasgabbaa dhugaa jirtu tatana dhugaa dubbata waan ta'eef dhugaa ammootu eessattuu haaluun hin danda'amu mee walumaa galatti viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina na faana tura ammas amma asuma keessattuu warra jaarsan qabne irreedduumi akkasii bara mee isi warri jaarsan qabne leen taatu mana jala jaa gandi kana sus warra jaarsa qabu kan qabne irreeddu mi addunyaa tana gubbaa yeroo ammaan tana nama biliyoona 8 tuqaa wayii jira dhageessanii mi biliyoona 8 tuqaa wayii jirtu san keessa biliyoonni 5 isini biliyoona 3 tuqaa wayiitu dhiira osoo isin kana kudhan hin dhiirti addunyaarra jirtu isin fuutee dachirraa dhumu yaata wallahi dhageessanii osoo afurii miti kudhan heerumta dhumu yaata isin hin jedhe namni horuu dhalaa malee horuu dhiisee jira dhaltu intaluma dhalti abaabalu maal dhale intaluma janna siniif galameen heddummaatanii jirtan bara nafaa gaanii beeytan namni chi'aa jechuun taanis daaraa kuttee beek nama siniif galameen dhiirti hangummaan jirtu tunuu taan dulloomtee jirti taan mana hidhaa jirti taan joollee fuudhan geeyne taan manguddoo fuudha irraa achi baate hangummaan jirtu tunuu hin baana bara rabbiin gaafa lamaa sadi afur fuudhaachuu isiniif yaade malee irra caalatti nuu yaadne beekaa isiniif irra yaadeen. Viidichi kana fakkaata viidichi tarii warri shamaraa aaruu danda'a warri dhiiraa ammoo hedduu gammaduu dandeettan kuni warra shamaraa sin aarsu hedduu warra dhiiraas waan gammachiisuu miti dhugaa jirtutu ammoo tana yeroo ammaa kanatti tadhalattuun shamara akkuma sheetichi jedhetti
baay'achuun shamaraa kun rakkoo addaa fidaa jira. Rakkoon addaa dhufaa jiru kun maal yeroo hedduu shamarran ni hinaafu. Dhiirri tokko shamara tokko waan jedhutti amanu. Yoo dhiirri tokko shamara lama sadi fuudhee ka horatu ta'u isaan fedhii san hin qaban. Dhiirri kiyya kiyyuma jechuutti amanu waan ta'eef. Akkuma sheetichi jedhe yeroo ammaa kana nama addunyaa tanarratti gara nama biliyoona 8 tuqaa wayitu jira dhugaa jirtu. Kana keessa ammoo gara biliyoona 5 shamara jechaadha dubartiidha. Dubartiin kun ammoo heeruma barbaadu fuudha fedhu. Irra hedduu nama dubartoota warra amma addunyaa kanarra jiranii ammoo tiineejaroota under 18 dha warra reef amma lafaa dhufaa jiran. Sababni isaas yeroo ammaa kanatti shamarri warri dhalatu hundi shamara ta'ee dhalataa jira. Dhiirri ammoo kun du'aan kun lolaan kun wanta garagaraatiin rakkoolee garagaraatiin addunyaa tanarra disappear ta'aa jira. Ka kanarraa hafe ammoo warri jirullee dhiirri ka umriin isaa akkuma sheetichi jedhe umriin isaa ka dulloome ka fuudha sadarkaa fuudha bira tare ka yoo fuudhellee bu'aa tokko hin qabne ka kana baay'ataa jira jechaadha. Dhiirri umriin isaa waggaa 25 gadi addunyaa tanarratti amma baay'inaan hin mul'atu. Kanaaf carraan isin qabdan maa inni nama akkanaa kanatti laaltanii 10-15 heerumuudha. Nutti heerumuudha dirqama baas wanni gootan tokko jiru jechaadha. Yoo kanan taane manatti hafuudha akka shamara arabaa yeroo jedhu shamarran biyyoota garaagaraa irraa biyya arabaa deeman jechuu kootiin warroonni arabaa umriin isaanii 45-50 ga ta'utti hin heeruman. Sababni kanaas maa inni qaaliidha. Uf qaalessan mallaqa guddaadhaan heerumuu fedhan maatiin isaanii mallaqa isaanirra barbaada. Gabbara akkama gabbara biyya keenyatti jedhan kana dhiirri biyya sanii ammoo hedduun isaanii mallaqa hin qaban. Mallaqa waan hin qabneef akkuma salphatti fuudhanii bultii horachuun isaaniif salphaa miti. Kanaaf shamarri yeroo hedduu mana keessatti hafaa jiru shamarran biyya arabaa. Inni biraa ammoo arabni gosa ofii malee nama biraatitti shamarran ofii hin gurguran. Yoo qureesha ta'e qureeshumatti gurguru. Yoo ammoo sanyii biraa ta'an sanyii biraa sanitti gurguruu fedhan. Sanyii ofii sanitti gurguruu fedhan waan ta'eef wal madaalee waliin deemaa hin jiru. Kanaaf yeroo hedduu shamarran arabaa biyya manatti turan umriin isaanii haga deemutti manatti tura jechuudha. Kanaaf carraan shamara biyya addunyaa kanaas kanuma ta'aa deemaa jira. Sababni isaas maa inni dhiiratu addunyaa kanarra parsantiin dhiirri dhalatuu fi parsantiin shamarran dhalatu dachaa sadii wal caalaa jira jechaadha. Kanaaf shamarran carraa argattanitti dhiirri dhufee isin gaafannaan ija keessaniin sukkuumina jala laaxeedha. Warri dhiiraa ammoo argannee shamarran lafatti haftee jirti baay'attee akka feene goona jettanii qoma keessan tumtanii taan achi dubrummaa fudhattanii taan achi dubrummaa fudhattanii qoosaa waan akkasii san dhiisa. Kun hin hojjetu jechaadha. Kabajaan jaalalaan wal fuunaan kabajaan jaalalaan wajji jiraadha. Kanumaan isin dhaamuu barbaada. Wantaan gadhumaatti nafaana turtaniif hedduu galatooma. Viidiyoo warri sheeriin godhin sheer godha. Laayik warri godhin laayik gochuu hin dagatina. Yeroo biraa viidiyoo biraatii walitti deebina. Horaa bulaa deebana. Thank you.